YouTube channel keessan irratti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan sadii isinitti agarsiisa video kana keessatti. Tokkoffaa standard features dha, lammaffaan immoo intermediate features ka jedhuu fi akkasumallee advanced features ka jedhu settingiiwwan dirqama sirreeffachuu qabdan sadii isinitti agarsiisa. Egaa settingiiwwan kunneen sadeenuu faayidaa mataa isaanii qabu. Settingiiwwan kunneen faayidaan isaanii maalidha? Akkamitti immoo enable godhachuu dandeenya ka jedhu tokko tokkoon har'a isinitti agarsiisa. Dirqama warroonni YouTube channel banattanii YouTube channel keessan irraa immoo qarshii hojjechuudhaaf dirqama settingiiwwan kanneen sadeen sirreeffachuun murteessaadha. Kana ta'uu baannaan YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuu hin dandeessanii, akkanumallee YouTube channel keessan monetization gochuu hin dandeessan. Sababni isaas settingii kanneen waan hin sirreeffanneef qofa jechuudha. So settingiiwwan kanneen akkaataa ittiin sirreeffattan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Ani mu'eedha channel kan koo Soofuma Raap irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Video kana keessatti dirqama YouTube channel keessan irratti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan sadii isinitti agarsiisa. Egaa settingiiwwan kunniin maalidha? Akkaataa ittiin sirreeffatanillee tokko isaaniitiin isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Egaa gara settingiiwwan kanneenitti deemuudhaaf duraan dursitanii warroonni bakka kana yookaan bakka settingii kana hin beeknu jettan Google Chrome keessanii seentanii bilbila keessanii yookaan immoo laptopii keessaniin ta'uu danda'a yookaan PC keessaniin gara Google Chrome ni seentanii warroonni bilbilatti fayyadamtan Google Chrome keessa erga seentanii booda tuqaa sadii irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo bilbila keessan gara desktop site'itti jijjiirtan. Sababni isaas steppii aan amma laptopii kan koo irratti isinitti agarsiisuun akka wajjin deemnuuf jechuudha. Ergasii immoo gara YouTube keessaniitti ni deemtanii YouTube search gootanii gara YouTube keessanii seentanii jechuudha. YouTube keessa erga seentanii booda gara YouTube studio deemuu qabdanii. Kanas gochuudhaaf immoo dirqama irratti profaayilii keessan profaayilii YouTube keessanii kanarratti kilik gootan al tokko jechuudha. Ergasii immoo gara YouTube studiotti seentanii jechuudha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada salphamatti settingii kana argachuudhaaf jechuudha. Ergasii gara YouTube studio YouTube keessaniitti erga seentanii booda dakka kanarratti koornaa harka bitaa irratti dakka kanarratti mallattoo settings kayyattu ni argamti. Bilbila irratti immoo dhuma irratti argamti. So settings kayyattu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha settingii kana salphamatti argachuudhaaf. Ergasii immoo gara settingii YouTube channel keenyaatti seenee jira. Ergasii immoo asirratti wantoota baay'ee adjustment gochuudhaan YouTube channel keessan guddifachuudhaaf settingiiwwan isin gargaaran baay'eetu jira. So kana isin barsiisee jira kanaan dura. Ergasii immoo settings ka jedhu jalatti general channels ka jedhu ni argama. Channel ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkaataa ittiin settingii kana ittiin sirreeffachuu dandeessan asinitti agarsiisa jechuudha. Ergasii immoo basic info fi advanced settings and future eligibility ka jedhu ni argama. So kanneen keessaa kan isin filatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Future eligibility ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaaf settingii kana ni filattanii jechuudha. Asirratti settingii kanneen sadeenuu sirreeffachuun murteessaa. Isaan kunniin hundinuu enabled ta'uu qabu. Akka anarratti argaa jirtan kanatti enable ta'uu qabu jechuudha. Settingiiwwan kunniin faayidaa mataa isaanii qaban. Inni jalqabaa dhaggeeffattoota kan koo standard features dha. Isa kanarratti koornaa kanarratti kilik yeroo gootan faayidaalee baay'ee qaba jechuudha. Faayidaalee gara naannoo afurii qaba. Faayidaalee kanneen tokkoffaa video upload gochuudhaaf playlist create gochuudhaaf playlist jechuudha. Akkanumallee playlist keessan irratti video haarawaa itti maxxansuudhaaf fi kan kana fakkaatan jechuudha. Faayidaalee afur qaba. Akkaataa isin enabled itti godhatan immoo yeroo jalqabaatiif YouTube channel keessanii yeroo isin banatanitti inni kun ofuma isaatiif YouTube channel yeroo banatanitti enabled isiniif ta'a. Sababni isaas YouTube channel banatanii jirtan waan ta'eef directly enabled isiniif ta'a jechuudha. Akkaataa itti YouTube channel banachuu dandeessan kana dura videoon isin barsiisee jira. Video san description jala isiniif kaa'aa jechuudha. Lammaffaan intermediate features ka jedhudha. Inni kunis dhaggeeffattoota kan koo enabled keessan isin ta'u koornaa kanarratti kilik gootanii faayidaalee sadii qaba. Inni kun immoo faayidaalee sadiin isa kana enable godhachuun isiniif qabu. Tokkoffaa video daqiiqaa 15 YouTube channel keessan irratti fe'uudhaaf, akkanumallee custom thumbnail video keessan YouTube irratti maxxansitanii irratti thumbnail miidhagaa ta'e kan fuulduratti mul'atu maxxansuudhaaf, sadaffaan immoo live streaming yookaan immoo live irra YouTube channel keessan keessatti live keessa seenuudhaaf yookaan live seenuudhaaf jechuudha. Akkaataan ittiin immoo verify itti godhatan bilbila keessan itti fayyadamuudhaan verify gochuu dandeessanii. Ergasii immoo verify isiniif ta'a jechuudha. Bilbila keessan itti galchitanii ergasii immoo verify itti gootanii jechuudha. Akkaataa ittiin YouTube channel keessan verify ittiin gochuu dandeessan videoon kanaan dura isin barsiisee jira. Video san daawwachuudhaan verify godhachuu ni dandeessan. YouTube channel keessan erga bantanii booda YouTube channel keessanillee verify gochuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaan dura isin barsiisee jira akkaataa ittiin YouTube channel keessan erga banattanii booda YouTube channel keessanillee verify akkaataa ittiin gootan jechuudha. Salphumatti video gabaabduu tokkollee isiniif hojjechuu ni danda'a. Garuu videoon kanaan dura YouTube channel kan koo keessatti hojjetamee jira waan ta'eef
ta'eef video san description jala isiniif kaaya. YouTube channel keessan erga banattanii booda YouTube channel keessan verify gochuun murteessaadha. So YouTube channel keessan verify yeroo gootan isaan kunniin recommended kunniin lamaanuu right isiniif ta'a. So ergasii intermediate features kun enabled isiniif ta'a jechuudha. Sadaffaa fi inni ana har'a isinitti agarsiisuu barbaadu kanaan dura isa kanneen lamaan isinitti agarsiisee jira akkaataa ittiin YouTube channel banatan. YouTube channel yeroo banatan standard features enabled isiniif ta'a. Lammaffaan immoo intermediate features keessan enabled godhaaf jechuudha. YouTube channel inni banatanii ergasii immoo verify gochuudha jechuudha. Kan isin gaafatu akkaataa ittiin verify gootan kanaan dura isin barsiisee jira. Sadaffaa immoo yeroo baay'ee dhaggeeffatu kan koo isin hin barsiifne waan ta'eef isa kana har'a sirriitti isin barsiisa. Sadaffaan advanced features dha. Advanced features kun akka kan koo kanatti enabled isiniif hin taane taanaan enabled godhatanii jechuudha. Kana gochuudhaaf faayidaan advanced features maalidha ka jedhu ammoo isinitti agarsiisu. Faayidaa fi miidhaa mataa isaa qaba inni sadaffaan kun jechuudha. Faayidaalee baay'ee qaba. Faayidaalee kanneen keessaa tokkoffaa guyyaa guyyaadhaan liivii seenuudhaaf guyyaa guyyaadhaan viidiyoo upload gochuudhaaf yookaan immoo YouTube channel keessan irratti viidiyoo fe'uudhaaf akkanumallee guyyaa guyyaadhaan short viidiyoollee YouTube channel keessan irratti fe'uudhaaf akkanumallee baay'eedha jechuudha. Linkii viidiyoo keessanii descriptionii kanneenitti guyyaa guyyaadhaan fayyadamuudhaaf akkanumallee iyyannoo YouTube irratti iyyannoo keessan dhiyeeffachuudhaaf kan kana fakkaatan jechuudha. Faayidaalee baay'ee qaba. Faayidaalee kanneeniif kan uumamedha jechuudha. Isa kana enabled hin godhatan taana wantoota kanneen itti fayyadamuu hin dandeessan. Kana qofaa miti dhaggeeffattoon koo wanti murteessaa fi baay'ee gaafii baay'ee keessa YouTube channel keessan galchu YouTube channel keessan monetization gochuu hin dandeessan. Kana jechuun apply gootanii monetization gootanii erga seera YouTube guutanii booda qarshii irraa argachuu hin dandeessanii jechuudha. YouTube channel keessan guutumaan guututti isa kana hin sirreeffatan taanaan yookaan immoo enabled hin godhatan taanaan on godhatanii enabled yoo hin godhatin guutumaan guututti YouTube channel keessanillee monetization gochuu hin dandeessanii jechuudha. Kan akkaataa ittiin enabled gochuu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Asirratti akkuma asirratti argattan kan koo isaan sadeenuu enabled ta'ee jira. Haala kanaan enabled yoo gootan isiniif ta'ee jiraate rakkoo tokko hin qabu. Garuu enabled isiniif hin taane taanaan sadeen isaaniitu sirreeffachuun dirqama YouTube channel hin hojjedha jettanii erga yaaddanii booda jechuudha. Akkaataa isin enabled godhachuu dandeessan ammoo amma isinitti agarsiisa channel biraa irratti jechuudha. Gara channel biraatti deemnee jira. Channel kana keessatti akkuma asirratti argattan settingiiwwan lamaaniyyuu tokkoffaa standard features enabled ta'ee jira. Intermediate features illee enabled ta'ee jira. Sadaffaan garuu eligible dha. Akkuma asirratti argattan enabled hin taane eligible dha. Advanced features jechuudha. So korna kanarratti kilik gochuudhaan advanced features eligible dha jechuudha. Akkuma asirratti argattan enabled hin taane. Kanaaf korna kanarratti mallattoo V kanarratti kilik gochuudhaan enabled karaan ittiin gootan karaa sadiidha. Tokkoffaa video verification dha. Video verification kun secondii 30 video secondii 30 direct of waraabdanii isin innumtiyyuu kaameraa isiniif bana wanta hunda isiniif bana ergasii immoo inni ji'a tokko keessatti verify isiniif godha jechuudha. Lammaffaan immoo valid ID dha. Paaspoortii keessanitti fayyadamtanii paaspoortii keessan suuraa isaanii kaaftanii ergasii immoo suuraa san immoo asirratti ni ergitaniif jechuudha. Sadaffaan immoo channel history itti fayyadamuudhaan enabled gootan. Channel history jechuun ji'oota 2 hanga 2 keessatti jedhanii isaan ji'oota 2 keessatti viidiyoowwan adda addaa daawwachuudhaan history keessan kan channel keessan YouTube irratti wantoota daawwattan osoo hin barleessii yookaan clear osoo hin godhin daawwachuudhaan enabled karaa ittiin gootanii jechuudha. Egaa isaan kanneen sadeenuu tokko tokkoon isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argattan wantoota kanneen sadeen erga ilaaltanii booda access features ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan enabled gochuu dandeessan. Kanneen sadeen keessaa tokkotti fayyadamtaniif video verification itti fayyadamuu dandeessan, paaspoortii keessanitti yookaan immoo valid ID keessanitti fayyadamuu dandeessan yookaan immoo channel history itti fayyadamuudhaan jechuudha. Tokko tokkotiin amma isinitti agarsiisa. Access features ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Fuula kana akkuma asirratti argattan gara fuula kanaatti isin fudhata. Fuula kanarratti wantoota sadeenuu isinii fida. Akkuma asirratti argattan used video verification ka jedhu jira. Akkanumallee used your valid ID ka jedhu jira. Akkanumallee build channel history ka jedhu jira. Kan jalqabaa video daqiiqaa sekendii 30 jechuudha. Video sekendii 30 ufumaa isin waraaba linkii isiniif erga asirratti yeroo filatan jechuudha. Ergasii immoo video san gara isaatti erguudhaan video isin waraabdanii sirreessitanii ofii keessanii video waraabdanii asirratti yoo filatanii next yetan video waraabuni eegala video sekendii 30 ofii keessanii of waraabdan ergasii immoo isa kanaan enabled gochuudha jechuun dandeessan. Filannoon karaa lammaffaan immoo valid ID keessanitti jechuudha. Valid ID keessanitti fayyadamtanii jechuun paaspoortii keessan inni kaaftanii asirratti iseengoo kanarratti ni filattu ergasii immoo next jechuudhaan ergasii immoo footoo keessan footoo isa inni kaaftanii laayisensii keessan paaspoortii jechuudha. Paaspoortii yookaan immoo driver laayisensii isa international ta'etti fayyadamuu dandeessa. Paaspoortii fi driver laayisensiidha jechuudha kan itti fayyadamtan. Isa san sirriidhaan suuraa ni kaaftanii suuraa san ergasii immoo asirratti yeroo kana filattanii geengoo kana filattanii next jetan suuraa san itti galchaa isinii jedha. Suuraa san itti galchitanii ergasii immoo hanga guyyaa tokko keessatti verify isiniif godhu jechuudha. Sadaffaan immoo build channel history dha.
Build channel history immoo channel keessan hanga ji'a lamaatti jedhu isaan hanga ji'a lamaatti channel keessan irratti wantoota viidiyoowwan adda addaa daawwachuudhaan isa kanarratti saanduqa kanarratti gootanii ergasii immoo hanga ji'a lamaatti YouTube channel keessan irratti wantoota adda addaa daawwachuudhaan itti fuftanii ergasii immoo next qayyattu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceetu ergasii immoo next jechuudhaan isaan kanneen sadeenuu step nama sitti maa jiru kanaan itti fayyadamtanii ergasii immoo anan fakkeenyaaf build channel history filadhe ergasii immoo next jedha ergasii immoo akkuma masarratti argartan gara natti sin fudhata ergasii immoo dan jechuudhaan egaa haala kanaan kanneen sadeen keessaa kan barbaadanitti fayyadamuudhaan settingiiwwan kanneen sadeenuu haala kanaan enable godhachuu dandeessanii dirqama settingiiwwan kanneen sadeenuu step nama sinitti agarsiise kanaan sirreeffachuu hin dagatinadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaa, video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Barnoota biraatiin walitti deebina. Hora bulaa.